Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa qophii addaa ispoortii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Addaa ispoortii torban kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Tapha Premier League Ingilizii torbee torbaffaa kasanbata darbe gaggeeffamee taphoota gurguddoo taphatamee jira. Kanneen akkaan eeggamaa turan keessaa kan Liverpool fi Tottenham waliin taphatan tokko ture. Liverpool taphattoota lama Curtis Jones fi Diego Jota kaardii diimaadhaan dhabee hanga sa'aatii dhumaatti tokko ta'anis sakandii dhumaarratti Joel Matip ofirratti galchuudhaan Tottenham 2-1 akka mo'atu taasisee ture. Luis Diaz galchee osoo jalaa haqamuu baatee carraan Liverpool walqixaa yookaan immoo mo'atee bahuu bal'aa ture. Leenjisaan Liverpool Jordan Klopp taphattoonni lama kaardii diimaadhaan bahuun isaanii murtee sirrii akka hin taanes dubbate ture. Keessumaa galchii Luis Diaz offside hin turre jechuudhaan komatanii turani. Manchester City bifa hin eeggamneen Wolves mo'ame. Kilabni Wolves galchii Ruben Diaz tokkoo fi duwwaadhaan boqonnaa bahanii boqonnaa akka deebi'aniin daqiiqaa 58 irratti Julian Alvarez Cityidhaaf lakkoofsisuus mo'amurraa hin hambifne ture. Daqiiqaa 66 irratti Hwang Hee-chin galchii lakkoofsiseen Wolves 2-1 Manchester City akka mo'atu taasise. Taphni biraa sanbata dabree gaggeeffame kan Arsenal fi Bournemouth gidduutti taasifame yoo ta'u Arsenal 4-2 injifateeti jira. Daqiiqaa 17 irratti galchii Bukayo Sakaatiin kan eegale Arsenal Martin Odegaard ammoo daqiiqaa 44 irratti Kai Havertz ammoo daqiiqaa 53 irratti yoo galchan taphni dhumuu fi daqiiqaan dabalataa Ben White galchii afraffaa Arsenalif galchee ture. Kai Havertz barana paawundii miliyoona 65 Chelsea irraa bitamee gara Arsenal dhufullee galchii Premier League jalqaba Arsenalif lakkoofsisee jira. Galchiiwwan afraffaa lakkoofsise keessaa lama rukuttaa adabbii yoo ta'u Martin Odegaard fi Kai Havertz wal duraa duuban kan lakkoofsanidha. Keessumaa Kai Havertz galchii jalqabaa kana erga lakkoofsisee booda kun taphataa akkamii akka qabnu agarsiisa jechuun jajanii turan leenjisaan kilabichaa Mikel Arteetaan. Manchester United ammoo milkiin waan irraa fagaate fakkaatus tapha torbee taphateen si'a afraffaadhaaf mo'amee Crystal Palace wajjinis taphatee tokko duwwaadhaan mo'amee jira. Leenjisaan kilabichaa Erik ten Hag deeggartoonni akka mo'annu akka nurraa eegan naaf gala jechuudhaan kan dubbate garuu nuti hin mo'amne jedhee jira. Kuni dhugumatti nama yaaddessaa morkii keessa gallee walitti aansuudhaan mo'achuu qabnas jedha leenjisaan kilabichaa Erik ten Hag. Taphni biraa akkaan eeggamaa ture isteediyeemii Villa Park irratti kan taphatame tapha Aston Villa fi Brighton ture. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Chris Sutton tapha kana tilmaamuun ulfaataa jedhee kan ture garuu kan eeggame Aston Villaan galchii darzaana walakkaa itti roobsuudhaan 6-1 Brighton mo'atee jira. Galchii 6 keessaa 3 galchuudhaan haatriikii kan hojjate taphataa sarara duraa kan ta'e Oli Watkishidha. Brightoniif galchii tokko akka dhala kuruphee goolii keessaa kan buuse Ansu Fati ture. Torban dhufu Brighton kan eeggatu Liverpool waan ta'eef itti cimus waan hin oolle jedhamaa jira. Amma Aston Villa Brighton wajjin qabxii 15 wal qixaa ta'anii galchiiwwan wal caaluudhaan sadarkaa 5ffaa irratti argama. Gama biraatiin ammoo taphoota darban lama walitti aansuudhaan Man City fi Liverpool kan injifate West Ham United Sheffield Unitedin 2-2 injifatuun milkaa'ee jira. Manchester City sanbata darbee bifa hin eeggamneen kilaba Wolves injifatamus qabxii 18 sassaabatee Premier League Ingiliz irraa dursaati jira. Tottenham fi Arsenal galchii wal caaluudhaan qabxii 17 walitti qabachuun lammaffaa fi sadaffaa irra jiru. Lammaffaa irratti Ankololessa 2023 tapha Tottenham fi Liverpool 2-2dhaan mo'ame irratti murteen fudhatame Liverpoolin qabxii dhabsiisee jira. Murtees
Balleessaan VAR guyyaa sanaa Deeraan Ingilaand jedhamu galchii Luis Diaz lakkoofsisee yeroo gahaa itti kennee ilaaluu dhabuu isaan akka haqamu waan murteesseef dogongora hojjeteera jedhamuun himatamee jira. Waldaa murteessitoota Pirofeeshinaalaa PGMOL jedhamu ibsa baaseen Liverpooliin dhiifama gaafatee jira. Galchii Luis Diaz kennamuu qabaa ture dogongora murtee VAR irraa jiruun haqamee jechuudhaan ibsa baasee ture. Murteessaa Daareen Ingilaand jedhamu tapha Brentford fi Nottingham Forest taasisan irratti murtee afuraffaa ta'uudhaan filatamee ture. Amma sababa dogongora hojjeteen nama biraan bakka buufamee jiraas. Murteessaan Dan Cook jedhamu guyyaa sana gargaara VAR turees. Dhiibbaa murteessitoonni jala jiran ni hubanna, garuu dhiibbaan akkasii kunneen gargaarsa VARiin hafuu qaba malee inumaa itti caaluun qabu ture. Kanaafuu yeroo gahaa itti kenname murtee gahaan waan hin fudhatamneef murticha hin gammanne jechuudhaan Liverpool ibsa baasee ture. Taatee akkanaa kana dogongorri dhalli namaa hojjete jennee ibsina. Kun ammoo fudhatama hin qabu jedha Liverpool murtee PGMOL'n booda. Irra deebiin sirriitti ilaalamuu fi iftoomina guddaan murteessuun bu'aa galmaa'uudhaafis gaariidha kan jedhan Liverpool kun murtoo fuulduratti fudhatamuufis barbaachisaadha jedhee jira. Kerik Paawusan taphataa Brentford fi Nottingham irratti murteessaa afuraffaa ta'uudhaan taphachiisee tapha Fulhaamii fi Chelsea gidduutti taasifamuuf ammoo Idris Martin keessaa jedhamu gargaaraa murteessaa ta'uudhaan filamee ture. Garuu kuukuun Ingilaandii fi Miikaayil Olivarin murteessitoonni jedhaman garee murteessitoota gaafa kamisaa United Arab Emirates keessa taphachiisan keessatti argamani. Waldaan kubbaa miilaa Ingilaand waan murteesseef sadan isaanii jimaata Londanitti deebuudhaan tapha sanbata dhufu gaggeeffamu irratti qophaa'uudha. Taphni Tottenham fi Liverpool duwwaa irra osoo jiruyyuu Liverpool Curtis Johnsonin kaardii diimaadhaan dhabe, garuu Luis Diaz osoo hin turin galchii lakkoofsee ture. Isaan viidiyoo irra ture Ingilaand jedhamu xiqqoma ilaaluudhaan murteessitoota dirree keessaa sirriidhaan kubbichi taphaan ala ture jechuudhaan murteesse. BBC'n akka odeeffatetti murteen adeemsa hunda eeggatee fudhatamee garuu dogongora namaattu achi keessatti argame. Akkas jechuudhaan sararri sararamee ilaalamuu qabu hundinuu ilaalameera. Yeroo sararichi kaamu garuu dogongorri mudatee jiraas jedhani. Balleessaan mudatee taphni dhaabatee murteessaan dirree keessaa ilaaluudhaan murticha mirkaneessuu dhabuudha. Osoo haala akkasiin ilaalamee jiraate galchiin Diaz ni kennamaa ture. Hoogganaan murteessitoota Howard Webbin ergasii hooggantoota Liverpool waliin dubbatanii jiru. Ibsa PGMOL'n baasee dogongora nama guddaa mudatee jira kan jedhan Tottenham fi dursaan taphattoota kan ta'e Son lakkoofsisee Gakpoon immoo Liverpoolidhaaf lakkoofsee jira. Kan biraa Diago Jotaan dirree seenee osoo hin turin kaardii diimaadhaan dirree keessaa ba'ee ture. Liverpool nama 9 ta'uun hanga daqiiqaa 96tti taphatanii galchii tokkoo fi tokkoon turanis daqiiqaa dhumaarratti taphataan sarara ittisaa Liverpool Joel Matip galchii ofirratti lakkoofsise. Itti aansuudhaan sadaffaa irratti Manchester United karra eegaa isaa waggoota 10 oliif kilabichaa waliin ture David Dakiyaa osoo hin eeggamin bilisaan gadhiisee ture. Karra eegaan kuni bara dorgommiiwwan darbanitti taphoota 17 irratti galchiiwwan osoo irratti lakkaa'amin xumuruudhaan kiliinshiitii badhaasa karra eegaa cimaa Premier League kennamuufi fudhateeti ture. David Dakiyaan dogongoroota gurguddaa biraas hojjetee ture, garuu taphoonni kilabichaa isaa mo'amuurraa oolchan hedduudhaas turani. Taphataan Sir Alex Ferguson mallatteessise keessaa ga'umsa guddaarra kan tureefi garichaa keessatti kan hafe isa qofa ture. Leenjisaan Manchester United Erik ten Hag dogongoroota karra eegaa kanaan booda karra eegaa haaraa fiduudhaaf murteessuu isaaniin akka inni waliigaltee haaraa hin mallatteessine isa godhee jira. Leenjisaan taphataa isaanii duraanii Andro Onana Inter Milan irraa paawundii miliyoona 47 caaluudhaan mallatteessise. Mindaa torbanii guddaa argataa kan ture David Dakiyaan mindaa isaa walakkaa ol cabse waliigaltee haaraa mallatteessuudhaaf waliigalee ture. Dhabichi isaa Manchester United garuu akka gaabbuum ta'uudhaan
ammasim kontraata haaraa irraa ammasim gadi buusuudhaan dhiyeessanii fi turani. Taphatichi kilabichaa waggoota dheeraadhaaf tajaajile kanatti mufachuudhaan waliigaltee haaraa dhiyaateef osoo hin mallatteessin hafee ture. Leenjisaan taphattoota sarara fuulduraa Manchester United fi lammii Afrikaa kibbaa ta'e Ben McCarthy Premier League Ingilizii keessaa cimaa addunyaa kanaati jedhee jira. Liigii cimaa kana keessatti dogongoroota hedduu hojjechuu dandeessa. Galchiiwwan sirriitti lakkaa'amu mala. Akkasis ta'ee garuu badhaasa karra eegaa cimaa yookaan galchii osoo irratti lakkaa'amin taphoota hedduu dabarsee fi kennamu argachuun waan guddaadhaas jedha. Karra eegaa kamirratti iyyuu galchiin ni lakkaa'ama. Inni karra eegaa cimaa umrii kootti arge keessaa David Daakiyaan isa tokkodhaas jedhe. Yeroo taphataa tokko waliin guyyaa guyyaadhaan dabarsu isin caalaa waan hedduu isaan arga. Isaan sanbata yookaan immoo dilbata gaafuma taphni jiru argitu. Kanaaf yeroo taphataan dogongora takkatti hojjetu deeggartootni itti wacu itti iyyuu qeeqni itti wal gaha. Ben McCarthy David taphataa akka malee jabaatee hojjetuu fi dirreen alasi amala gaarii qabu akka ta'e himeeti jira. McCarthy Manchester United David Daakaa gadhiisuun isaas yakka jedhee ture. Leenjisichi kana yeroo gannaa dubbachuu himuudhaan ergasii kilabichi karra eegaa kana tursiisuu hin dandeenye. Ben McCarthy taphataa sarara duraanii Afrikaa kibbaa yoo ta'u kilaboota akka West Ham, Blackburn Rovers, Porto, Ajax, Celta Vigo fi Orlando City taphateeti ture. Manchester United itti cubbuu ta'innaa kan jedhamu Erik ten Hag karra eegaa isaanii bara darbe David Hayakin akka gadhiisuuf sababa akka ta'e haala taphaa isaanii waliin deemu dhabuu isaati jedhaniiti jiru. Karra eegaan isaan filatan Andrew Onanaan kubbaa miilaa Erik ten Hag barbaadu taphachuu danda'a. Rakkoon jiru Premier League'n liigii ulfaataa waan ta'eef akka taphatichi yaadutti milkaa'aa fi kan jedhudha. Hanga ammaatti taphoota taphatame irratti keessumaa tapha Champions League Bayern Munich waliin taasisaniin irratti dogongoraan mo'amuu fi sababa ta'eeti jira. Manchester United duubaa ka'uudhaan galchiiwwan 3 lakkoofsisuun Onanaan kubbaawwan oolchuu qabu deebisuu dadhabuudhaan Munich 4 fi 3 mo'atee jira. Onanaan ofumaa isaatiyyuu sababa kootiin gareen koo mo'ame jechuudhaan ofumaayyuu of qeeqee ture. Guyyaa akkasii Manchester maaliif David Dekiyaa gadhiise kan jedhus baay'atee ture. Deebis ammas kilaba galee hin qabu. Kilaboonni Saudi Arabiyaa bara kana taphattoota maqaa guddaa qaban mallatteessaa turanis isaas gaafatanii turani. Karra eegaan kun garuu Awurooppaa keessaa ba'uun barbaanne. Inumaayyuu kilaba guddaa Awurooppaa keessa hin taphatu taanaan kubbaa miilaa irraa umrii isaa 32 sooramaa ba'uudhaaf yaadaa jira. Gabaasni jedhus baati jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa qophiin addaa ispoortii kenna torban kana qabannee isiniif dhiyaanne kanneen armaan olii turani. Qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Mohammadi ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo marja maaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii isiniin jenna.